Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu jabaattu obboleewwan kiyya hedduu takka biizii ta'e. Ajandaan ho'aadhasa. Mi'aahi ajandaa jara kana. Xaaffaxee ajandaa jara kana. Osoo amma isaan nagaha buusanii wal fuudhanii wal bira gahanii ilmaan waratanii Oromoo maalumaan akkan miidiyaa ifatti. Ani keessa tareena salacha'ee viidiyoo isaanii hundi waraabee YouTube keerra gallakkisu hundanii qaanfadhina jibbisiisee jechuudha. Gin afaan kiyyaa waan fedhe jedhee dubbadhe jikkireelloo. Ani wallahi har'a kana faa keessatti liivii meeqarratti ol yaasanii qaamasii kana duubaa duraan mul'isaa jechuudha. Hay Oromoo. TikTok illee namarra cufa jedhame namarratti hin cufamne har'a nama hedduu arge kan qaamasii ol baasu. Walii ergaa jiran kaa ganaa lagana. Oromoo baazawee Oromoo bichaa miti amala kana qabu. Amaarris amala kana ni qabdi. Amaarris kan arganii miti kan argine akka lafa nama hanqisan. Ebaluu mucatti deebuuraa jedhamtu dhiyootan deebuuraa jedhamtu akka boochisanii kama hin jirre kana hin jira jedhanii iyyanii iyyisiisanii nu ergii wal balleessanii jechuun iddoo Oromoo iyyuu noolu xiqqoosi. Walumaa galatti dhimmi jara kanaa waan miidiyaa har'a yeroo hedduu ta'u keessaa wanni akka dhimma jara kanaa ibiddanatti qaben jiru. Wanni akka dhimma jara kanaa garaana nyaaten jiru. Wanni akka dhimma kanaa jara kanallee na gammachiisen jiru. Maal gammaddi maaltu si aarse maaltu garaas nyaatan jechuu dandeettan. Inni garaana nyaate sheeyiticha kana gahan jechuu kana gayaan waggaa meeqaa waa'ee ahbaashii wajjin wal karaakkaruu malee waa'ee diinii isaa qabsaa'uu malee waa'ee barnoota isaa dubbachuu malee waan takka nikikkii dhalaa fi nikikkii jinnii kana hin qabne ka sheekonnii fi beeka walaala hundi har'a duriyyeen hundi isa xiqqeessanii ustaas booniyyee jedhaniin kan wallaahi waa'ee ilmi isaa malee ani miidiyaa har'a dhufe baqa isaa ahbaash wajjin jara ahbaash wajjin takaraakkaru bichaa achirratti beeka nama kana jechuudha. Aaga micettii tanan nikaa hidhate maqaan isaa xiqqaate. Miira keessaa bahee akka waan banjii alashee kanatti jechuun sheeyitichi ilmuun waan haasa'u waan gadhiisu wallaalee waan dubbatu wallaalee jaalalillee akka qabdi bakka qabdi. Keessattuu dubartii nama hin jaalanne jaalachuu dhiira nama hin jaalanne jaalachuun dhiibban isaa kana. Keessattuu akka isin jaalanne ragaa guddaa ka argadhe kaleessa liivii irratti argitansa. Konfidensii argitansa liivii irratti. Mee kan viidiyoo isii qaama saalaa kun bayyinatiidhaan ciisu dhiisaa san dhiisaa buleewanti. Haasammaan isiin kaleessa liivii irra haasofte sun sirriidha. Haasaa isirraa eeggamu fakkeenya qooftan isiin haasofte sun viidiyoon isii waraabde sun. Xiqqishuma xaqalee uummata muslimaa rakkinni kiyya maaliif xiqqishuu tanaaf jettaniitiin akkana na jibbitanii kanatti bakka isin argeen abbaa faadha kee caalaa isin jaaladhaan jaalatin namta akka abbaa faadha kan kee caalaa hin jaalatin. Eega rabbiif rasuulli abbaa faadha kan kee caalaa namta akka hin jaalatin. Maafi manni beeku bakka wanti wal ishee jaalala kan kee na bifti. Wanni ati nu jaalattuuf tokko hin jiru jaarsa keessa jaalatee boohee miidiyaa kanarratti mankaraaree maqaa kee xiqqaatayyuu hin jaalanne ati. An falligum jaalala kan kee. Hadha sheetichi kun sababa isii xiqqaatee miidiyaa kanarratti bare. Booya. Dura warra markazoota immoo fi maalii kanatti duulaa ture. Eegasiisan qabbaniifatee xiqqoo isiin nikaa hidhate. Booyitii zeeroo gaboo itti raree boo'uu eegalee jechuudha. Ani inni na dhibu inni na ajaa'ibsiisu. Wallaahi viidiyoo sun kan hanga nikaa hidhatteeti as. Hanga nikaa hidhattee as kan dhiyeenya kanaati. Isin ajaa'ibsiisa. Wallaahi ani waan garaana nyaate sheeticha kana takka jedha. Wanni na aarsallee sheeticha kana. Lama. Wanni na gammachiise salphina booniti. Ati intala qabdaa, ati ilmoo qabdaa, boru ilmoo keetirraan deebi'aa, boru sitti jamar jazaan gisee ammaa ilmootii biran dhayitu anumaa naa deebitu. Maamatii biran jalaan dhaqin jazaan gisee ammaatu isinuu ilmee biran dhayitu isiniin jedha Oromoo qulqulluu bira dhageettan. Maaliif jennaan gadda sheektichi kun seenaa sana suuraa dhiira gandaa hojii suuraa anirraa dubbadhee lolee seenaa san likkiitti gadi bisa argitan dhageettan hundi keessan walumaan miidiyaa kanarra jirra. Seenaa sana akkamitti qeessifeetan sheetichi kun fuudhee suuraa kanaan dura namicha gandaa wajjin isillee waa tolteeti miti kan akkasii waliin kaate badii qabdi. Fuudhee dhiirsasii kan nikaayaatitti erga biyyatta jechuudha. Namichi karifatee hin gaggabee jedhan giseessan. Wallolli guddaan turee jechuu seenaa fi dhiirsasiitii fi faamilii hunda bira gahe jedhan dubbiin. Kana godheenuun Ustaaz Mahmad Bayaan gaafa sana kana godhee
har'a warabbin eenyu jazaa deebise booniyye magaafa san sababa booniyye micattiisu salphatti sana isa fuuldura salphise sanuu salphinna daangaa hin qabne ani viidiyoo ambaanatti dhuftu tana dhuftullee akka kanan jirtu akka kabooniyye kan duubaa duraan qaamni isii tokko nafne sagaleen isii tokko nafne faaruun isii namicha san faarsitu tokko nafne obboleewwanti yoo viidiyoo san dhageettanii wallaahi laazim ila natti dhagahame hamileen na cabe jechuudha isinii galee har'a yoo bar fedhiin sitti ka'ee ani moo akkas isin godhulee naan galle oovarii isinitti ta'e dhiirsa nikaa osoo qabdan halaala keessan ka jaalala keessan irraa 24 boohu isiniif jecha xiqqaate sababa booniyyee tanaa sabab inni karaan jannataa karaa shamarra shawaati jedheef duula meeqarra gaggeeffame duriyyeen hundi maqaa isa balleessee sheekni hundi daawwa arra godhee wanni isin hin taane jiru haga zaqqiin mormatti ufudhatee du'uu dirasii geesheetichi kun jechuudha saa walala dhiirsa akka kanaa osoo qabdu kan kaayisii kaalaala gaafa itti ka'ee itti dhaabbatee jedhe hiyyaamtu yalla kootta BBC barbaadan jettuun immoo kootti viidiyoo wajjin haasofnattee siistamiidhaan jaalala waan baratte barsiifattu waan baratte barku waan baratte si jammar osoo waan baratte ta'uu baate booniyyeen nama quraana buuse tahee nama garii barnoota diinii keessa jiru taatee jaartii sheekaa taatee kaleessa ija sarree taatee akkas miidiyaarratti naasoftu turte sila hinaasoftu turte sila sheekota isii hordofaa jira bar sheekota gurguddoo isii ani wallaahi sheekota afur sadii na jalaa fooloo qabdu fooloo irraa qabnuuf jecha yoo viidiyoo hii waa'ii waan xiqqoo qalbiin na shakkitu waan muuziqaa qabu hii gadi laggise qalbiin tina dhaabatti takii dhaqee piraayiveet galcha takii ni dallata waa'ii qalbii jara yoo waa poosi godhu jara dagadheen beeku jechuudhaan hin arganii miti waan aadee walirraa qabnu jedhee sodaadha jechuudha isiin garuu barsiistota isiin sodaanne barattoota hiriyoota isiin sodaanne rabbii isaa rabbii marruu keessatti barakkate jiraatu hin beeku isinii galte difratiidhaan akka waan badii xiqqoo isii hojjettee waanuma salphaa wayii akka hojjettee badii xiqqishu tana jetti ati dubartii taatee habiibtiiti mee eebii qaama saalaa keetiitiin ala eebii jaarsa kee irratti dhayxee kana xabaasaa qaamayaa kana janaajjantee akkas wajjiin ta'uun ala eebiin kanaa olii ka biraa hin jira ni jira jettu koomentii jirannaa barreessi hin jiru wanti ilma namaa kana wariidhaan adda godhee lafa kanarra oofeef miilan lama wanni nu deemnuuf tokko maaliin beeytani ilma namaati beelladarra adda kan utaaneef saala fi hayaa qabaannuuf jechuudha saala qabaannuuf wariidha qaama wariittu ala bula dubartii keessattuu dubartii taate keessattuu jaartii sheekaa taate keessattuu isheen kun diinaa hedduu qaba miidiyaa kanarraa aduwwii hedduu qaba miidiyaa kanarraa numatu ilmaan muslimaa kun aduwwii isaa taane yoo inni waa jedhetti kulfan foggoran boochisan dhiiga haga uf ajjeesu geessan tamaararee haga morma uf dhaatu geessan himimmaan aynata meeqa boohe lamina isaa zinaatum baazafee jechuu dhiironni akka kanan ta'ina dhiironni jechuu akka sheeka kanaan ta'ina akka sheeka kanaa wala baddee taatan gaafa akka sheeka kanaa taatan akka sheeka kanaa wala baddee taatan niitiin ani bakka isaa buusee olaalummaa maraachuuf taa'eeyyuu eebadii takka baga argee ta'e namichi kun sheetichi kun baga argee ta'e arsii osoo ta'e ani hin beekan dhiira arsii osoo ta'e sagalee isii dhagahuu miti bakka isiin jirtu dhaqee akka gorra'u hin beekan antana shakkiin godhu obboleewwanti wallaahi billaahi hin beektan ijoolleen hedduun hanganaan dura dhiira kutaa keessanii malee neerbinaa jedhee wanta daldaluuf maaliif beektanii dhiirri kutaa biraa akka injiraa mi'atamma hammeenyaaf jabeenya dhiira kutaa keetiin beekte hin beekan amma ijoollee arsee hammeenyaaf jabeenya isaanii hin beeka onkan eebii akkanaatii miti uuma biraatiif uleessitumuu jaallatti ijoolleen arsee ka akkanaa kanammoo natsaasi gurraates ajjeesti sijjamar baay'inaan ijoolleen arsee ka ol ajjeestu dhalaa irratti niitii ofii irratti baay'inaan ka ol ajjeeftu jechuudha haraa amma wallahi laazim takka hargeentuun ummatuma jaalalaati eeguma sheenii kun haala kanaan tasgabbiin booniyyee haasofsiise ummatuma jaalalaati garuu garaana nyaati maaliif garaana nyaati intalli inni akkasitti karaa jaannataa godhe sun intalli inni akkasitti karaa milkii godhe sun intalli inni akkasitti muslimoota ijoollee shamarran muslimootatti olitti kumaatamii olitti si ilaale bara kumaatamii olitti si ilaale akkasi guddise sun karaa jahannamaa yoo taateef itti mul'attu asaazaniin
dammoo bara viidiyoo takkaa miti obboleewwanti waan beekuu qabdan umma jabiintu bilginnaa qaffii miti akkana haasootti hin aare wallaahi laadum akkuma gaafa seenaa dhammaa bultii jaraa keessa seente jedhee akkasitti wallaahi seenaa san xiqqeessisanitti gorsee garuu gorsa keessa hedduu miidhe jechuudha akkuma sanitti bultii namaa tana wallaahi akka bultii xiyyaattiin kabajas ni galte akkuma sanitti har'a kan jara kanallee na aarse jechuudha akkuma sanitti kan jara kanallee na aarse sijjammar hiriyaa tirfiin hiriyaa badduu kanuma walumaa gala jarri tokkuma waan ta'aniif sijjammar anaaf isintu waan kana hin beekne rifatee baccacee jedhe malee jaraafonni kun noormaalidha mee fuuluma booniyyee ilaala noormaal na'u osoo noormaal hin taane guyyaa lama sadiif torbee tokkoof booniyyee miidiyaarra sin baatu osoo noormaal hin taane ija sarree taatee maasikaan irratti hin alashitu turte it is okay nuun hin jettu turte jechuudha namni hin dogongora een dogongora it is okay nuun jetti bara xiqqoo isii hayaa waan jedhamu yaa rabbi yeroo takka sila saalli kun adabni kun karuma arsii kana bichaa jira jedhu akkasuma jedhu waanuma arsii beekuuf jedhe malee kutaa biraa tokkoof miti amma kanallee na arrabsaa ummata warreen arrabsus jamroo viidiyoo dhiira biraa qabu bara rabbi guyyaa eeggatee gadi isinii haa baasu ishee gadi isinii haa baasu otuma eebba kitaaba qur'aanaa maaliif wajjin jennu odoo isinii acabaacabnu laayikiif koomentiin odoo takka harka isin raandeeffatiin fiddanii nullee maqaa balleessitanii amantaa islaamallee maqaa balleessitanii shamarran biyya araballee maqaa balleessitan dhalaan amanamtu akka jedhamnu nu goosistan wallaahi nuti ka jaalanneef ima amanamna yoo hin jaalatin hin amanamni malee mijattiintu waan hin jaalatiniif sheekaa kana isa jaalate sijjammar hin himaa sagaleen isii haasaan isii akkana yoo laaltammee laala hin hima jechuu miirri isii akkasii sheekaa kanan jaalanne akkasii itti fakkeessitee muudiitti qabataa jirtu hin himaa jechuudha sijjammar hojiin amma asirratti isii raawwataa jirtu hojii duraan irra turte isiidhaaf kun noormaalidha waan tokko waan noormaalii tokko barreeffama saalfattu ati namni du'uu jedhaa odeessitti kolfamin ma imaslishu noormaalidha. Iblaanyi keenya kanuti bilaashattan cufne afaan keessaa nanashaf amma galaphee walna hanqatti hirrifadhee jettanii gaafas hirrifadhee gaafa viidiyoon sun bahe jedhan hirrifadhee hanqanaan dur viidiyoon sun bahu ustaazota jaasee jira jechuudha. Ustaazota jaasee wallahi micatti maaliif itti beektan akka viidiyoo sun bahe namoonni na dhufeeti waa'ee booniyyee tana dubbatan booniyyee san mee itti dhiyaadhuu dubbisiinii jennaan jedhe. Nama kana ina leellisnaan mee dhiisaa jedheen mee dhiisaa viidiyoon isillee na bira gahe dhiisaa jedheen haganarran dubbanne saniin booda eebin isii na bira gahu gin gaafa viidiyoon sun miidiyaarra bahe jedhamu naasuun onnee tiyya tana talna goote wallaahi ustaaza san eeyyadhabe waa'ee booniyyee tana gabbahee aanuu bisuun jenne aanuu ka duraa waa hundarraa yaada kennasu saalfatee aanuu bisuun jenne ustaazota hedduu haala kanaan isii kabaja jechuu isillee nullaalte kabaja kana osoo beekte kabaja amantii islaamaa akka nuti isii jaallannu akka nuti isii hordofnu isii kabajnu bar waan addaa waan nu goote hin qabdu waan amantii san keessa dhuftee obbolee waan qulqulluu taanee fi akkasitti isii jajjabeessu nama kamiinuu dhugaa dubbattuuf gaafa qarqaarsaa sanillee qarqaaruu hinna gaafa mubaarakii wajjin manni miira keessa galee akkas jedhu sanillee qarqaaruu hinna sheeyitichillee na qarqaaraa na galchaa jedhee jira gaaf sanillee tottolfattee afaan kana mimmi'ooytee nuti irraa hafdeen nama geenna nuti namaafiyyuu hin gaanna nuti qarqaarsaan feenuu maqaa kennan hin kadhatamuu kadhattanii waliin nuuf fiitanii xexexexa jette anillee ni tolchite booniyyee koo goobaziidhati qaruuxeedha jedhee maaliif jennaan oromoo yoo kadhattee waliin nama fuute isinii galtee booda nama arrabsiti kanaaf jedheen dhugara dhaafadha waan ta'eef amma mee kaleessa maal jette ani ilma namaa dhiifama gaafadhu rabbi malee jette ilma namaa dirqama dhiifama gaafachuun barbaachisaa rabbuma wajjin jechuudha rabbi gadittis ilma namaa wajjin ka jiraataa jirtu ilma namaati ka qarqaarsa gaafachaa jirtu ilma namaati ka dhiifama gaafanne hoo maaliif nama tuffachuun barbaachise osoo isiin kaleessa seeran kabajaan hayaadhaan adabaan dhuftee dhiifama gaafattee seeran kabajaan dubbattee ta duraa balleessee jira maqaa keessan balleessee jira maqaa abbaa manaa koo balleessee jira na dogongorsan dogongoree jira dhiifama oromooti safullee cabseen jira akka amantii koof rabbii koo dhiifama gaafadha akka safuu cabsetti oromoo koo dhiifama osoo jette mee wallaahi ijoolleen takka har'a waan isii gargadi yaasan ka samoonii caalaa ka kaleessa gayyaasan har'a gayyaasaa jirantu baay'ataa jechuu isitu ximbiraaree isitu uf jajjaree amallabbaan dhiistu tulluun hin godaantu jedhan uf jajjaree ufirra dhaabbattere ammallee ufirra dhaabbatti billaa eebii xiqqoo tanaaf jettanii na jibbitan jette bar eebii xiqqishuu tana jechuun dogongora xiqqoo tan dogongora xiqqaadha wanni hagina kana ga'u
جا مي ليفي تيك توك اسينا ان غبدي كودي تيك توك حسابي والله جبه لالو ليفي تيك توك اسينا كت جولن بنتي لا جرت فيديو سن ول ارغسيسا جيران كره دوبتين بناني ول غرسيسا كره فولدراتين بناني ول غرسيسا فول سي بناني ول غرسيسا سغلي اسي دغيسيسا goota koo jettiin jechuu kana xabaasaa kana waan irraa jaalatte akkasii godhe ani I don't know rabbiin eebade yaa rabbi natiisati waan takkittiin ashakkoo jiraatte way waa nama godhani halaalarraa way waa nama godhani waan jedhu kana shakkasanii galee rabbiin na hatiisu wallaahi billaahi rabbiin na hatiisu yaa rabbi nagaa naa godhe nagaan biyyoormaa kanaa nagalchi salphina takka malee yaa rabbi salphii takka malee waan biraan kadhu rabbi hiikanuma kadhaan በጣም ያስፈራል ana aali namaatti maqaan nama baddi sinigalee ilmoo namaatti maqaan nama baddi waan akkana osoo yeroo jahilummaa san gootanii rakkoo miti har'a wallaallee jiiluu dandeenya bar har'a booniyyaan engadda viidiyoo kan akkana goote tamam engadda gaafa kanaan dura micatti munaa jedhamtu sana agartanii jirtan viidiyoo siit irratti nama gara 10,000 wayii walitti qabamee jirratti mucalleen dhufe yeroo wallaalaa san goote hedduu dura goote micatti sayyoosuu dagatanii dhiisan jechuu dhiifamallee godhaniifi agartanii micattiisan kabajaan dhiifama gaafatte micattiin sun tun immoo of jajjii ammallee jechuu akkana waan balleessineetitti tamam ammallee micattii takkallee dhiyootan dubbachuu diddee bakka beektisu saalfatte malsii kennuu diddee ammallee takka iluudha sun iluu jedha eenyu iluuti maqaan isii ammallee takkallee akkasuma eenyu maqaan isii sanillee warra shaahadaa qabate kanarraa takka jechuudha kunniin hundi warra shaahadaa qabate irraa sinigalee warra karasii as dhufe irraa erga islaamummaa keessa dhuftan hayaa keessaniin taa'a akkana isin jaalannu jaalatama kabajaa keessaniin taa'a haalli badoomsa achitti jiru sun islaamummaa keessa jiraatuun barbaadu tokkoffaa maqaa amantii kennatiif lammaffaa maqaa keessaniin islaamni guutuun bada jechuun maqaa shamarran islaamaa guutuun bada osoo amma ka'ar akkana ta'e kun dubartii islaamaa tan islaamummaa keessatti guddattu ta'e yoo na ila nurra duulanii shokkonni guutuun daawwaa gadi yaafte ijoolleen amantaa biraa keessa dhufte akkana amantaa isii akkana jabeeffatte akkana goote ijoolleen amantaa musliimaa keessa jirtu mootayyuu akkana baalagattee akkana taate watatata daawwannu irratti godhamne jiru garuu hangammaatti viidiyoon an arge yoo jiraate kan dhagahees yoo jiraate kan argin kan dhagahe ijoollee shaahadaa qabatanii dhufanidha tamam gizee eebillee abshir jettaniin jechuudha gizee isaan quraana qara'anillee maashaallah jabaadhu gizee eebillee bakka abshir akkami abshir namaan jedhama eebii irratti kanaaf noormaalii ta'ee bar noormaalii ta'uun qaboonni kun eebii guddaadha waan badaadha akkamiin noormaalii ta'anii bakka noormaalii godhatanii bara namni waan akkanaa godhachuuf bakka wasaalfachuu danda'u raabdullee rakkoon qabu jechaatu waan bargaafataa jechuu maroo misenjara keessa bulaa jechuu maroo inni asii ilmi barsiisaa isin achi misenjara keessa bulti eebiin kana caalee maaltu jira obboleewwan tiyya eebiin kana caalee nama akkana isii boo kana qabaatte yoo jaalalli hin jiramiin faayidaa allo sheeticha kana mallee rabbi isaa qajeelchu rabbiin onnee isaa tana dhakaa godhu wallaahi addaan hiikamaa minaa miti rabbi walitti sana urgeessu garuu bataamitti wanti hundi tashee kanaan asaasabii jiran awuzu billahum afaan jiru barmaraachuudhaaf bakka jaartii isaatti maraachireen maaltu nu galchinu mana gabbaaninyaa kaasaabbadaa jiru kamaraachaa jiruun ka inni karaa jaannataa godhate afaan ofiitti furunguun dirmii fudhatte jedhan ka inni gaafsan jechootan kafare jechoota waan karaan jaannata ani ijoollee musliimaa wajjin jaannata galuu ijoollee kiristaanota azaaba galuudha jedhe karaan jaannata karaa shamarran shawaati jedhessay kanaaf gammadee jechuudhaan nin gammadammas karaan jaannata karaa shamarran shawaati baga gammaddan hundi keessanuyyuu essay maa rakkanireenuma inni dhufti guyyaan bakka hundaafu yoo har'a namatti gafnee jiraatte barnuu irraa geettu hangaafa ustaaza kana duula illee wallaahi laazima akka maxxaawuu jedhee lolee kara tiktookaa kanaan jechuudha garaana nyaate jechuudha gaafa kanaan dura hattuu maal jedhanii boochisa bu'ii wallaahi gaafa engaddaa sanillee bultii isaanii tanaaf jedhee argitan sagalee ishee dhageettan akkuma har'aa gin har'allee likkii isaaniitti gadi marii maal abbaa isaanii irra qaqqaban irra dibaan beekure irra dibaa yasfalligu eebiidha bakka badiidha jedhanii itti muruudha dhiifama gaafachuu qabdu matallee akkuma inni irraa galu isaalfanni amma fa haarawatti warabbal kaaba obbadee wanti haarawatti garsiisaa jiran tiktoo kana guutuu jechuudha ijoolleen ilakkana irra gatta'anii wal garsiisaa hawaatan jechuudha mana banatanii jechuudha kana ka godha isiidha hin kolfiti bar akka nama noormaalii hojii waan xiqqoo hojjeteeti kolfite bar osoo akka sheetichi kun saalfate hamilee cabee boohee isii jajjabeessa kanatti isilleen seeraan kabajaan dhiifama gaafattee maal qaba abboo kalas assalamu alaikum kun nama keessa yoo dhumu waa'ee jara kana